Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka wal irraa maddee sanaadha qabu warra sanii bari'eef akkam nu bultan nagaa nu bultanii warra sanii dhiheef akkam nu ooltan nagaa nu ooltanii ilmaan ayyaa salaamullaahi alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu ashamaar kafuun nooru qariibuu anaa dhufu welcome to Shabbo Media wanti keessa baga nagaa walitti dachaan keessummaan keenyaarraa I don't know how amantan taate jechuudha. Yaani mojjiti ammallee rigachuutti jira dhiiroo isa moo isaa miti jechuu jira. Keessummaan keenya jabaadha. Dhiiroo dubbii jabdu jechuudha. Dubbiin Abdii Ibraahimii. Gaa keessummaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa artistii keenya kan mudhii zinnaara. Gaa fardaa fi miilaan iyyaafata hedduu booda gaa rabbiin kunoo addunyaa miti akhirumarraa fidannee jenni irra wayyaa jechuudha. Nama dabree jechuute. خلني أسدي بفنّه بيجا بيتك كذا ورم تشاد دورنا كذا فديتين كا سامبو دولي دچانا أديرو بغنا وجرات بيوربوتنا نجى فودي فوتو نقصي سجود تامو عبد نانجا سجاني عشا ماركفون المنايا مرتي كيسنو Meeodoo gara sagalettuu seenini ummanni waa meettiin waa deebu sagalee isaatii isaa miti na jechuun jedhanii bar footoon agarsiifta malee isaa jechuun jedhanii. Hidhatarraan inni rakaafimi sirba zinnaaraa. Yeroo keenya baga nagaa nu jiraatte ilmaan ayyagaa sagantaa teenyatti fufnaa. Hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaaraa. Ya hidannoo zinnaara atiin dhufin naatu dhufee silaala yaa hiriyoo halaala yaa kadhugaa barbaadaaf bahee garaa muraate kan bilisummaan saba dhiiga isaa qaadhimte injifannoon teetuma hayniin cituu qallaate itti fufii falmaate jabaadhu mirgi keetuma ibsaa karaa bilisummaa yoomuu abdiin sabaasuma. Waan ajaa'ibaati ittiin deematuun gaa seenaa fi walleettuu fi fuu seenaa mataa fi qabdii ilmaan ayyaa keessummaa kiyyaarraa beetee ilmaa gaammata dura illee ilaaluu qabdanii seenaa gumaata artistii kabajamaa fi jaalatamaa Abdii Ibraahim Oromoof Oromummaa fi Oromiyaadhaaf godhe maaliif dagatame mata dureen irraa wal mari'annu kana egaa beekadhu homiidhaanii san jalqabe jechuudha ilmaan ayyaa inni arkamuu isaa qofaa miti nutu hammam tokko isa iyyaafanne eega rabbi beetee ganda aadamiirraa asin nu deebise amma achoo isa quba qabaachuu fi kunuunsuuf isa cinaa dhaabbachuufoo hagamta kan nu qophiidhaan waaliif dandeesse jechuudha. Beekadha yoo taraatan ammas dhabne meebii deebinii harkachuu dhabuun keenya illee ni mana. Arra carra qabeessa jechuudha abdii keenya harkachuudhaaf gaa amma achi beetee akka mana haareetti waliin baana. Adeeroo waraabessi si nyaate yuusu jechuudha. Waraabessa na nyaate kana ni hudhee bara akka yuusu. Itti deebiin dhagee jaani. Waraabessa yuusuu hin jee. Nin hudhee akka inni yuufne hokkee tana qabeetiin hokkee tana idduutti hafe yuusuu dadhabeeti waraabessi na nyaate kun. Amata meeqa eega waraabessaa na huute akka yuufne. Amata kudha wayini ta'a. Bara 2009 as bara 2009 hokkee naliqimsee hokkee tanatti nafe 2009 fi as jidduudha jechuudha. Barga amata 15 jechuudha amata 16. Ammoo haa bageerraa hafte adeeroo hedduu siyaannee hawaasni beektee hedduu waa'ee gaafachaa turanii. Mega bal'inaanuu itti seenaati. Mee Abdii Ibraahim duuba artistii tokkoon gaafadhe artii tana
eeguma dardartee beeytee oggaa dubra wajjiin daddeeysamuuta maasha gooyee tana keessa beeytee gaawwanni artiisi dhuftee moo beeytee walumaa dhalatan jennaan lakkii wallaahi walumaan hin dhaladheenaan jee akkamittiin jeen ana hoggaadhaan yoo tiyye garaa bu'eewu hoggaadhaan booyu jee ayyoo tiyye ni beeytee jee akka artistii taate akkam jennaan booyichi kiyyaa'u yadaloo qabdiidhaan jee beeytee kanaafuu haa abdii abraahimoo beeytee warra hoggaa dhalate yadaloodhaan booyisan immoo guyyaa keessaa immoo taatee akkamtu gara artiidhaa si fide. Ana warra artiidhaan dhalate sanii miti warra eeguma dhalatee yeroo dardaraa fi dubrii taphaa gartee aadaa fi kana wannajuu irratti gara artii kana hawwii qabaachuun na dhufe karaa artii dabalamu ta'an. Duba haa miciyyoo akkasii faarsutti sanii gara artii si fide mutami jechuudha dubbiin jaalalamoo taatee akkamii jechuudha aruuza kamirratti amma shaggooyyee tamirratti bicoga dungusha fi dumbusha tebra faarunis wasibiratti haftee jechuudha isi motabirati tagara artisi fidde no gaafsan ati gara artii kana hoguun qabu ani akka jaalalaatti sinkaane akka hawwuma mo artiitiin qaba guutumaaf walumaa galattu hawwii artii waan hin qabuuf malee kana nama kanaan jaaladhee sirraa gamas karaa artii sosoo'ee waan hin jiru qabu hawwii artiitiin qaba. Duba walleen dura gara artiitti dhufteen tamisiini mi'aaga tokkollee irraa naajii yoo yaadattu taate. Eessattis? Walleen gara artiidhaa ittiin dhufee bariituu si yaada diitus naadaranii bifa waliin garuu ija waldaanii way garaa jaalalaa samaddaa muranii jaa sirbichi amma sirbootan biraatis ni jira hedduun obsi wahuu waan antaruu ansirrattuu jiilaan qabaa halaalawaa naman baruu jaa haanis ammas Tejalala burkana maddisiise nagargaarii yaanni keenya boochisee yaa sirbootan kanaan inni gara artiidhaa dhufe jechuudha. Kulammoo bara kami? Barri kuni dargii keessaa bara yeroo san keessatti bara kana 78 mooto ati yeroo safara mana diddiigaa jiran takka agarte yeroo bara san keessatti dargiin kun mana safara jeeti mana diddiigaa jira yeroo san. Waaw so haa 78 jechuun amata fagoo haadee yeroo toraa amata 40 fi wayii jechuudha amma 46 mokkan. Barasani ada marunis toruma dadu ta kula fakata hadiri samboda mo warri gafasa walin turta walta jiguba no adami fi qadir hanga fotaqiya warren nadura turani ani lamma faisani to kan tawnati fakato gara artitin jechu hanga fuma artitin يوخان سدفا فانتا وري لما فاتوا أنا أندرتي أما كبيرة فا رب رحمة أقولوا في إبراهيم آدم فا إساس رب رحمة أقولوا في ورين كناتو إبراهيم بادية فا إسان دافو رب رحمة أقولوا عرفوا ربي قالني إسان كان خام لما فا وري تو أنغفوتا قرتي آدمي في غدير فتي وري لما فاتوا إسان كان أنا إسان كان بوداني سدفا رأيتشو Gadaa beetee Abrahaam baadiyyaadhaa jaalaltee akka barbaree garaa gubdee booda dhuftee jechuudha. Beetee wayi gaafa jiru tokko wallee ajaa'ibaa takka qaba. Nagubee garaa akka barbaree san booda jechuudha wallee tana booda. Nagubee garaa akka barbaree mi wallee saniin booda baasee waan daansiin itti taphachaa ture biyya keessa gaafa garaa artiin dhufne. Duba guyyaa keessaa itti dhufan jette dardarummaadhaatu beekte gara artii na fide jette duba adeeroo
artistoonu ati irra laallattee jira jechuudha. Takkaa walleen bara sana akka malee jaalattu. Anis guyyaa tokko akka isaa kananii taa'ettee sirbii bara san jaalattu gara artiidhaa si qirqirsi amma gara artiidhaa si afeeranii jira. Sirboottan baay'eedhaan caqasaa, sirboottan hedduun caqasaa. Garuu Aadam Hadiir akkasuma Alii Shabboo Ali Birraallee ni dhageeffadha. Sirboottan kana muuziqaa adda addaatiin dhageeffadha. Kana bireechi dabree muuziqaa Somaaleellee ni dhageeffadha. Gara artiidhaa kana hunda oguun muuziqaan adda addaatu mataa keessatti na taate gara artiidhaa na sossooftee jirti jechuudha. So namu sibiratti kana hundaa walitti qabamee galaana ta'ee gara artiidhaan si fudhate jechuudha. Gara artiin na fudhate. Duuba eber waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha. Amata 46 jechuudha waa bara dheeraadha. Mega sirboota gaa yeroo dheeraa walliftisan keessatti namoota hedduu hanniteef illee ni qabda. Walaloo amma yadaloo namoota irraa fudhatte illee ni qabda. Mee warra irraa fudhatte irraa jalqabnu amma nama keessaa naa barreessee naan jee bara dargiisani abdii lamaanii artiin teenya abdii horattee naan jee abdii qopheedhaatii fi abdii Abrahiim naan jee mee abdiin qopheedhaa nama akkam ture hariiroo akka waliin qabdan bara sanii warra beetee walaloo barreessuu fi warri yadaloodhaatii fi gitaara Alishabboolleetti deebisi gaaddisaa dhaqqabdee jirta gaaddisaa Abdullaahi waliigala gaa barreessan akka hagamta akka walitti dhiyaachaa turtani jireenya artistootaatu maal fakkaata? Ati jireenyi artistoota baay'ee ulfaataadha. Garuu duraan dursee abbaan keenya gara artiitti akkaan abdii fi gartee warreen biraallee wajjin wal qunnamtii godhu kan na godhe Dr. Ali Shabbooti. Umrii Rabbi haa dheeressu. Isaatu uummata kanaan wal na barsiise jechuudhaan danda'a. Abdii qopheen gara walalootiin walaloo wanni inni barreessu amma sirba reefuu hidhatarraa yaa hidhannoo zinnaaraa jiru kun sirbi kun ka abdii qopheeti. Abdii qopheetii gaafa inni jiru ni dhagama. Gaafa inni jiru rabbi rabdaa fi sirba kana osoo hojjetee iyyuutiin gitaara uffatu isa bira taa'ee dhuma hidhatarraa kana hojjetuma. Sirba kana naan sirba kabiraan naan kenniini kan munaa eessatti ummatu? Daadireedhooti. Natti kofla sirbi kun sirba siyaasaatti beekte. Kaifiifuu inni irratti rakkoo meeqa arge gaafa gaara jiru sanii. Sirba kana oguun kabiraan han barreessin tokkonarraa dhiisii kana faa itti naa dabaliin joguuf jee natti kofla. Ammoo osootuma akkasii waliin turree waan baay'ee hojjechaa turree sirboottan ciccimoo waliin hojjechaa turree sirboottan kiyya keessa albama shanaffaa tokkoffaa guutumaa guututti isaatu hojjette jechuu gaafa waraanni bilisummaa Oromoo chaartara facaasee gaartti deebi'u warte sirboottan ciccimoo tokko kan inni barreessee jira kan qabsaawaa bilisummaa alaabaa tootii fi falmaa hiriyoonni lubbuun ture du'ee wareegamuus tole yoo bilisummaan gumaan koo galee ja biyyaa fi biyyee mirgaa uumamaa dhabnee gaaleen bullee gabrummaa lubbuu toboojuu kanneen oggodhu kallibuun baay'een buluu. Dirqama seenaa hin dagadhu sodaaf lubbuu gadiin godhu mataan baduus naa ulfina bilisummaatu gumaadhanaa jaa sirbi. Ajab. Kana guutumaa guututti abdiitu naa barreessee gaafa kaanii sirboottan kana wanni inni irra barreessee gaafa addi bilisummaa Oromoo jirtu Oromoon tun ani du'ee Oromoo naa bilisoomtu warra jiru jira gootawwan as baanii. Dhiichisee waltajjii tana gubbaa kakatee
wareegame Oromoo naa bilisomtu warra jiru tokkotu jira beektaa. Addi bilisummaa Oromoo chaartara facaaftee gaara dachaanaan warroottan sun hundinuu qabamee magaalaa keessatti galee hidhamee hidhaa eega bahe booda fakkeenyaaf warra gaafa san waltajjii irratti wal beekan gartee gaafa adda bilisummaa Oromoo jirtu wal beekan kana hidhamee hidhaa bahe kana fa'aa baqachuu turan jechuudha. Ifumaafuu nu qabsiisa jedhanii si galtee warri kalee dhaadachaa ture kakatee anaaduu warri jiru sun amma abdii kana biraan taa'ee sirba bu'uura mataa naas sii kennaan jeen mata duree isaa bu'uura naas sii kenna gaafa addi bilisummaa Oromoo jirtu warreen qabsoo tanarra waltajjii irra kakatee anaaduu Oromoon haa bilisomtu warri jiru kun har'aan tana lubbuu isaatiin bikka dhabee goda kamiin seena jee eessattiin maal jaa warri jiru kun kanaa kana fa'aa jira qabsoon bilisummaa Oromoo tun tabba qaqqabattee gaara deebuun siidhaa kun waan baay'ee nu barsiisee jedhanii beektaa waan bareedinaaf iddee afi jedhe beektaa itti gattaa'e maal jeeseete milkiidhaaf jabaattee gufaataan laaffattu lafeef dhohateenyatti Oromummaa waartu akkamiin shallooyti irbuun biyyaaf sabaa kan darannu jabaate roorroof shirri nyaaphaa jedhe. Kaleessa alaa keessa siyooyne anaannanne sabaa fi biyyaaf irbuu waltajjii kakannee jeen. Karaan bilisummaadhaa tabba dhugaa dhufnaan maaliif hidhaadannoo bilisummaa ganuun jeen. Lubbuu fi jireenya kaleessa jibbitan maaliitu fooyyawee har'a itti sastan jeen. Ya, sagalee ni jirtu abdi. Mee amma dubbat. Ya. Deebitee ma. Deebitee mee? Deebitee ya. Milkiidhaaf jabaatte gufaadhaan laafatu lafeef dhuhatee nyaatti Oromummaa waartu akkamiin shallooyti irbuun biyyaaf sabaa kan darannu jabaate roorroof shirri nyaaphaa jedha sirbi. Kaleessa alaa keessa siyooynee naannannee sabaa fi biyyaaf irbu waltajjii kakannee. Karaan bilisummaadha tabba dhugaa dhufnaan maaliif hidhaadannoo bilisummaa ganuun lubbuu fi jireenya kaleessa jibbitan maaliitu fooyyawee har'a itti sastan jedha sirbi. Kanneen hunda albama kana guututti isaa barreessee kaanis sirboottan kun sirboottan ijoo ajaa'ibaati ragaana qabne qaba seenaa amma fakkeenyaaf sirboottan inni gaafas barreesse sirba amma yeroo ammaatiif barbaachisu amma lafa Oromoo daangaa Somaaleetiin gara Amaaraatiin warreen daangaa dhiibaa jiran kanneen hundaaf wanni inni gaafas barreesse waan har'aaf hojjetu tokko jechuudha akka nama abjuudhaan waan dhufaa jiru harkeetti ragaana qabne qaba seenaa daangaan biyya teenyaa eenyuu ciqqaaween hir'isu mirgatti hin qabu dhiphisuuf. Lakkiftawan yaayyaa tarrisu gabrummaan nu caree afaan nu cancalee mirga keenya haalee nu qabe sagalee biyya guutuu dhabnaa muyoomni nu gallaan seenaa biyyaaf biyyee faffaalleessan nurraa shiraanii shantamaa buttuun nu marxifatanii jedhe shantamaa buttuun nu marxifatanii hayni lafaaf lafee teenya hin laafu haqoo qamee yoomuu nafu jedhe si galtee. Ragaana qabne qaba seenaa daangaan biyya teenyaa eenyuu ciqqaaween hir'isu mirgatti hin qabu dhiphisuuf lakkiftawan yaayyaa tarrisu. Gabrummaan nu caree afaan nu cancalee mirga keenya haalee nu qabe sagalee biyya guutuu dhabnaan muyoomni nu gallaan. Seenaa biyyaaf biyyee faffaalleessan nurraa shiraanii shantamaa buttuun nu marxifatanii. Hayni lafaa lafee teenyaa hin laafuu haqooqamee yoomuu nafuu. Abdiin albama kana guutuutti isaa barreessee
eegasiis albamumaan baasu keessaa sirba isaa tokkoof laman dhabuu kaniin ifi barreeffadhees ta'uu ati lama tokkoof lama akka qimamaa keessa godheetumaan sirbootan isaa oofaa jira jechuun hanga irraatti. yaade galatoomi mee achumaanuu ka eega abdii haafde beeytee Alii Mahammad Diimaadhaa too hagam takka wal quba qabdanii bara sanii moo eegas wal agartan jechuun. Alii Mahammad Diimaa kana duratti gaafa adda bilisummaa Oromoo jirtu hawwisoo odaa bultum keessaa warreen turerraa tokko isaa callaa carcarfaa jiru warreen wajjin turanii jechuudha. Isa eegas booda egaa adda bilisummaa Oromoo gaara dachaatee eegas booda faffacaanee namuu hidhamee hidhaa qabuus cafaqamuus cafaqamnee egaa walitti deebine gaa beektaa. Walitti dhufnee waan keenya waan dhiifnu waanuma keenya seenne amma fakkeenyaaf Alii Mahammad Diimaa sirba jabaadhu barsiisaa jirutu jira. Abdii Muratii jabaadhu barsiisaa sirbootan jiru kana gamta. Artistoonni ammaa kun beektaa yoo artistoota ammaa kana bira rakkoon jiraatte hin beeku. Amma namoonni tokko tokko artiin dur maaliif mi'ooyitii maaf akkana mi'ooyitii jedhan. Artiin dur wanni mi'ooyituuf gamtaan hojjeta artistoonni kaleessaa. Gamtaan walitti dhufanii kaan yadala hojjeta kaan walaloo hojjeta kaan yadala kanarratti waa dabalaa waa daddabalaa walaloo irrattis waa dabalaa akkasitti waliin hojjetan jechuudha. Amma jiraachuuf wabii jireenyaa dhabee sirbootan jiru kana falmataa roorroo barreesse. Jiraachuuf wabii jireenyaa dhabee meeqaatu biyyaa ba'e jibbee. Abdii biyyaa fi hawaasa cuufaa akka dabaatu biyyarraa oofaa yaadni dhufaa. Jiraa karayyoo ijoo hawaasaa irreessa lammiin qabdu gaaddisaa. Hayyuu tarsiimoo beeku gameessa cubbuu daddarbee oofeen keessaa. Galaa fi bobbaan itti addaawee dhugaa barbaadaaf kan biyyaa bahe milkaawee guyyaa nu galu gahee. Kayyoo kana hunda falmata roorrootu barreesse kan jirutti fayyaatti haa ta'u. Duuba laal waan ajaa'iba natti eebba sirba kana nu taphachisachaa jirani wanni ajaa'iba namatti ta'u keessaa waan beeytee hawwisoon odaa bultumii fi hawwisoon beeytee adda bilisummaa Oromoodhaa Takadiir Sayidfaadhaa isaan dammeessanii bara hawaasa kana gaara galchanii qabsaa'usiisanii beeytee eegasiis adda faca'uun oggaa dhufte waan hawwisoon san beeytee walitti qabdee wayyaaneen facaafte. Beetee Abdii Abrahaamii walitti deebisee naan jaan jechuun yamma beetee walleen bara san Oromoo abdiitti deebifte saa hadhootu jechuun yesaummaan ati mul'attee warri waan beetee ummata yeroo san dammeesse hundinuu kaan du'ee kaan hidhamee kaan biyyaa bahee namni lakkii je'ee ni jirra je'ee haareetti ummata keenya abdiitti deebise ati turte galatoome san gubbaadhaan marsaa namuu hidhame sanoo hidhamtee jirta akka talammadaa namni si cinaawuu dhabame bara hidhame biyyaas bahe kophaa ta'uun tun daranuu siif wayyaane walitti hin dirre jechuudha. Haala kam keessa dhahottee amma sirboota jajjaboo akkanaa kana abdii wajjin qopheessitee hawaasa dhiyeessuu turte. Dhugaa dubbachuudhaaf gamme Oromoo ta'ee namni roorroo alagaa hin dandamin hin jiru. Ani amma hidhaa birachi kutee cafaqamee hangaan dhiiga tufuu takkaan ga'ee ture. Duuti rabbi quba qabnes du'an ta'uu guyyaan kee hin geenye jechumaa fi rabbiin asin naafe malee baay'ee miidhaan hamaan irra gahaa ture jechuudha. Sirbootan kana hunda osoo hin hojjetin dura waan miidhaa hamaadhaan irraan geesse wayyaaneen. Xayyaaraa geessitee na cafaquu takkatti akka malee na godhanii ati miidhaa hamaadhaan irra ga'e egaa guyyuma kiyyaatuun ga'inii na safe malee. Karaa biraatiin ammoo jara kana abdii kanaan eega waliin dhufne eega miidhaan kun hundi nurra ga'e booda abdiin gara Finfinnee anis jiraachuu dadhabee dirree dhawaa keessa gara Finfinnee
innis gaaduraanuchi jira gara Finfinnee kanatti anis ol baqadhee jireenya keenya walumaan ta'e jechuudha. Finfinnee kana keessatti beektaa. Achirraa gaaburqaa wallee eegalee jechuun beektaa. Duratti artistoota keenya keessaa namni jabaan nuti qabnu yadaloo gara yadalootti Kadir Sa'iid. Cimaan nuti qabnu jechuu kiyya. Kan yadaloo nuuf hojjetu. Kan artistoota hangafoota keenyaafillee hojjechaa kan ture. Ammas anaafillee hojjetu, Aadamiifillee hojjetu, Aadamillee dandeettii cimtuudha qaba yadaloodhaanis walaloonis ogummaan isaatis cimtuudha akka Aadamitti. Kadir kun gamtaadhaaf artistoota kanaaf gumaacha jechuudha yadaloota naaf kanas Almaas Tafarraa Halloo Daawwee Rabbi namtaa godhuuf jara kana hundaafuu Rabbi namtaa godhu hangafoota keenya kana artistoota kana Kadir kana hojjetaa nulleen akkasumatti nuuf hojjechaa ture. Haa ta'u malee egaa addi bilisummaa Oromoo chaartar facaaftee kuttee Kadir faanis warra isaan kana jala kuttee naafi abdiitu walitti hafe jechuudha. Naafi abdii yeroo walii hafnu tana karaa yadaloo kanaan anis laata eeguma Kadir faa ta'etti ani beeku ta'inna anis xiqqishoo rabbi dandeettii naa kanneen cina akkuma cinaacha kiyya dadhabaatti waa hojjechuu eegalee abdillee irkoo ta'uufii ture jechuudha karaa yadaloo kanaan. Sirboottan abdii hojjetu kana kan namaa hojjetus yadaloo helpii godhaa akkasitti wal wanna godhaa deemnaa. Amma fakkeenyaaf sirba artistii Adam Haruuniif hojjete fa'aa jira. Wallisaa keenya Adam Haruuniif sirbinni hojjete. Oromiyaa yaa badhaatu biyyaa jaa walaloon sirba sanii gaafas sammuu tana keessa jirti har'ana jalaa baddeetti jirti. Oromiyaa yaa badhaatu biyya siinaaf dadda siiniin boonaa siitu naafayaa. Waabee Awaash Mormoor gannaaleef daddeessaa gaaleettii fi gibee laggeen burquu keessaa kalliilee fi midhaan ala gurguramu. Yadaloo na duraa badda jirti zeemumaan sijaa ala gurguramu falmaan geetiyyee lalalalalalu roorroo nu saamsee irraa nu agabsee diinaan nu beeleessee jedha. Abdii wanni inni hojjetu walaloon isaa waan kitaaba tokkotti kitaaba irratti yoo garagalte wanni Adam Haruun bichaan sirbeewu kitaaba meeqa taati ta'a Kadir dhiisi tiyyaalleen akkasuma jechuudha beektee artistoota kaanillee amma saaqaa dukkana gabrummaa kallecha koo hojii isaa himaa inni sumaa raroo gabrummaa maree nurraa darbuuf kaayoo haqaa irratti kan lubbuu dhabuu hoogganaan dhugaa inni ragaa qabu inni tokkichumaa nurriin dabuu kaayoo fi biyyaa mudhatee agabuu deebuu obsee baaddatee beeyna kallacha dhugaa kan daandii haqaa filatee. Yadaloon kun hundi kiyyee jechuudha. Oromoon durattuu beeka dimokiraasii haqaa. Oromoon durattuu beeka dimokiraasii haqaa. Afaan faajjawee sobaaf yoomi maqaa. Oromoon durattuu beeka dimokiraasii haqaa. Afaan faajjawee sobaaf yoomi maqaa. Sirbootan shanan tokko naatu hojjetee kaan aadamumaa hojjetee jechuudha. Akkanatti helbii wal godhaa turree gara sirba kiyyaatii saggoo dhufuun yadaloon cimee anilleen gargaaraa turee ammoo sirbootan biraallee akka raayyaa abbaa mancaafaan sirban amma sirbootan tokko tokko jira. Callaa carcar kan sirbanii jira. Raayyaa abbaa mancaa haleeloo duulee bochiisee bokkisee galee baambiyaa haleelee sirba jiru kana yadaloo isaatiyya raayyaa abbaa mancaa abdii ani raayyaatu itti sirba jee yadaloo tana gaafa sin baafne anaatu itti sirba jeeti yadaloo tana baase sirba tokkommaas namni dhugaadhaa kame akeekkattu naayimii Kadir Sa'iidiitu hojjete Kadiriitii yadaloo tanaa wajjin itti naaf hojjete sila amma anaatu sirba ture. Sirba kana abdiin angara diridhawa kana gaddeebeetiin mana tokkochitti jaarsisaa jira. Hogguun ol deebi'ee manni muuziqaa biiftuu sirba dalayna jedhee abdii bira dhufnu sirbi duruu raayyaa abbaa mancaa sirbe.
guutumatti ittiin goblee kana caaluun sii kenna naan jee beeyta itti dhiisi naan jee niin dhiise jechuudha. Akkasitti Ayyee hordofaa jirtan ilmaala yaa shabbo miidiyaati keessummaan keenya kabajamaa fi jaalatamaan Abdii Abraahimii gaa iyyaafannaa cimaa booda gaa har'a kunoo sagalee isaa dhagaa jirra. Akka qophiin isaa isanii taatee mee warri irraa gammadaa jirtan takka takkanaa hannaama ililliinaa haraa fi warri qophiin tuni nuu taatee abdii keenya baga nuu fiddee galatoomaa warri jettan shabbo miidiyaadhaan ilillii haraaf. Hayyee abdii deebi'ee jira. deebi'een jira. Galagaan deebite. Duuba wanni beekadhu haa amma wanni jabduun wanni hawaasi keenya beekuu qabu keessa abdiin gaafa beeytee gaafa lafti nagaa sanis kan artii keessuma turte gaafa dargeessanii yeroon ati ammoo akka urjitti beeytee mul'atte yeroo Oromoon olmoos abdii kutatte beekan yeroo addi bilisummaa Oromootis qaybee wallisoonni kun hundinuu dhabamanii sa'a akka malee dukkanaa san keessatti dhugumatti akkuma maqaa keetiitti uummata Oromootti abdii horte jechuudha. Ya galatoomsi jechuun barbaada. Sii fi abdiileen si booda jechuudha kan beeytee gootummaan haareetti qe'ee Oromootti deebitee abdii shuufaa fi falmataa roorroodhaatii fi Khadiir Martuudhaatii fi warri gaa beeytee boodara tarreen gootummaatti nuunu heddummaаттee jechuudha. Namni gaa beekanu namuu seena qaba. Sa'aa sanitti sa'aa dukkanaa sanitti sa'aa artistoonni beeytee kaan biyyarraa yaa'ee kaan biyyee ta'etti namni uummata Oromootti abdii hore ati duba gaafa Finfinnee dhokatte amma irra guddaa walleen teetamaayiidha. Wanni ati harargee keessatti hojjettee hin jirtu jechuudha biyya si baaftees Finfinnuma adeeroo roobaa wajjin turtammoo gara muuziqaatiin eenyu waa walii sanii qindeesse jechuudha yadaloo fi walaloo arkeetiin jira muuziqaa babbareeddu sanoo alagaa isanii qopheessamoo eenyu isanii qopheessaa takka tana lammaffaa gaa ifaajii dila san gootanii muuziqaanis waa bilaashii miti akkamitti beekte warra baandii kanaa kafaltanii eega tana hunda gootanoo gurgura irrattuu magaalaan oorrachuu irrattuu rakkoon isa mudate jirti haga irra laffaatan sani hashaa'u isanii ni bitti jechuudha wanni isaan laffaatuun ta'e. Gamme yoo dhugaa dubbachuuf ati wanni sochiin yeroo san keessatti nuti godhaadhaa turre waa nuu bitti hasha nuu bitti shaayii nuu bittiidhaa miti. Afaanii fi aadaan Oromoo kun kan kaleessa raadiyoon cabsachaa turan hangafoonni nu dura Ali Birraadhaan Dr. Ali Birraan eegalee irra biramataa godhuu fi Ali Shabboon akkasumas Shantam Shubbisaadhaan Yoonis Abdullaahi artistoota hangafa kanaan gartee afaan kun akka raadiyoon hin cabsine mirkanaa kana gartee ni jira mire afaan kana guddisuuf akkuma artistoonni keenya warreen naan duraas hangafaa akka hangafoota gartee keenyaatti ilaalaa faana isaanii daandii isaanii hordofnee nuti duukaa dhufne kun afaan kanarra duulanii afaan kana dagaagsaa turan nuti duukaa dhufneetuma afaan kanarratti bobbaanee dagaagsuu qofarratti hundoofnee yaana malee hasha nuu bitti shaayii nuu bitti qofaa miti. Gud hawwiin teenya guddaan amma sirba arraan tana artistoonni Oromoo alhamdulillah galata rabbiif haa ga'u sirba kiyyaas haa ta'u kan Kadir Seyidiis haa ta'u kan Adam Aroonis haa ta'u. Akkamitti dalagame yoo kajennu taate waan nama gaddisiisu waan seenaallee namarraa hin baane garuu alhamdulillah seenaan qabu akkuma warri kaleessa daandii nuu saaqetti nuti irra dhaloota nu jenereeshinii duuda duubaan dhufu kanaaf daandii saaqaadhaa turre itti gammanna malee ittiin gaddinu. Ija bana nyaachaati qooqifachaa osoo qoonqoon nyaanne sirba kana dalagaadhaa turre jechuudha sirboottan kana arra sirba Hadir Seyidiis kunis achi as butate gararaasiyaa kunis achi as butate oduu dharaa dhugumste kaanis maal duwwan akkamitti akka dalagamu waa numaa fi rabbitu beeka jechuuf si jee Oromoon illee hin beeku akkamitti artistoonni kun dalagatee sirba kana asiin ga'e maallaqa kuusataniiti jiraniitti nu quba qaban malee Oromoon akkaataan itti jiru kana kan beekne yeroo san
akka ammaa kanatti bayyanoota illee hin qabdu. Akkam jirta fayyaa jirta siinja sirba kooskii isaa takkaa suuqii isaa keessaa banattee bar sirba keetiin dhagayaa jira siinja. Nyaattee dhugdee jirta moo ati rakkoo qabdaa tana namni si gaafatu hin jiru. Huccuu takkitti qabu namni dhiqatee kaawee godhatee zannaxaatu mosee yaa jechuun garaa kana keessa namni sin argu gubbaa keessi arga beekte akkasitti walleen tun hojjetamaa turte jechuudha. Ifaajee guddaa irratti kafalaati walleen tun as geessi. Maalayyaanu kana warreen nun duraa yoo jenne waan nama ajaa'ibsiisu artii Oromoo irratti waan artistoonni mudate jechuuf hin gamne. Ebargaa wani naan jaan keessa artiin Oromoodhaa duuba takka je diina jalaa dhokotte je. Hoggaa diinarraa hafte immoo waan jalaa dhokachuu dandeenye qabna jemmaas. Maaliin jenna deero hiyyummaa namuu nun beeyneedha. Dubbitu hagam takka dhugaadha jechuudha. Diina jalaa dhokotte. Dhokochaa diina beektee artii dalagdee waan jalaa dhokachuu hin dandeenye amma mana nuu taa'e beektee hiyyummaa. Dubbitu hagam takka dhugaadha. Artistoonni hundinuu waan jalaa dhokachuu hin qabne sanii rakkachaa turan jechuu dandeenya. Akka ajaa'ibatti waan jalaa dhokachuu hin dandeenye san meeqa dabarsine siin jee. Amma fakkeenyaaf diina jalaa dhokattaa ta jalaa dhokachuu hin dandeenye sanis gubbaa tana kaayaa godhannee wayaa takka qabaannus laa jalaa dhokachaa gubbumarra nu harkan ilaal. Sigaltee artistootuma keenya xuruma qushaashumanuu irratti hin arkin. Keessi keenya haa qusaasha yoo jiraatu jennee akkasitti jalaa dhokachaa turre jechuuf siin jeessanis. So beekte artistiin tokko bal'aan jee beekte gaafaan faxara malee jalqabee laaqanatti dhabee hiraatatti dhabee rafees numaan qabaadha. Hagam takka dhugaa jechuun sadarkaa sanitti artistoonni Oromoodhaa rakkataa turtan jechuun. Sadarkaa sanitti artistoonni Oromoo rakkataa ture dhugaasaati namni san. Wooma jiru lafa kaa'e. Amma namoonni tokko artiin Oromoo tun akkamitti as geesse takkaa tujjaareetiin as geesse. Noo maallaqaan taphachaa turre warra juufaanis jiraachuun mala. Noo hin jirtu wanni sanii. Artii Oromoo ifaajee guddaadhaan artiin Oromoodhaa sadarkaa tana geessee jirti. Maalayyaa nutu rakkoo tana dhandhamaadhaa asiin geenye hangafoonni keenya kan nuun duraa maalayyaa yoo jenne waan nama ajaa'ibsiisu. Sigaltee ifaajee guddaatti kafalanii artii tana irraa asiin gan. Arra artistoonni jenereeshinii duwida duubaan dhufu kun daandii saaqamte isfaaltii kana dhufee ilaal. Jechaadhaa dhufee wow sami kutaa oguma takkatti gara muuziqaatiin meeshaa ammayyaa tanaan as bahee dhukkee irraa kaasaa walluma dur tana fa'aa sami kutaa jechuudha. Wallee akkaataatti dalagamte amma si himaa jiru sana hunda as butateetuma hoodoo jaalan jechuudha. Kanaas nuti alhamdulillah irraa gammanna malee ittiin gaddinu jechuufis hin jee kaayoo teenya keessatti jenereeshinii duwida duubaan dhufuudha. Akkuma nuti hangafoota keenya duwida duubaan dhufne ammallee akka dhufan barbaanna. Kunillee waan nama gammachiisu jechuuf hin jeegamme. Ayyee ulfaadhu. Ebergaa Khadir Sa'iditu interview tokko irratti wanni naan jee kaasee beeytee tabeeytee wuccuu kaawwatanii hiyyummaa dhoyfachuudhaa san inni illee keessoo bahee jechuudha. Shamiza tokkochaa fi kofoon qabu sani jee. Darratti hin xurootu haawuyyaa malee gadi hin bahuu jee. Ummata kiyyaa fi artiitii kabajaattu mana hora jee guddaa gabbee garaa hidhadhe. Ammoo garaan na qullaadhaadha. Tabiraatanii naa hime keessaa jee beeytee Dr. Ali Shabboo fi isaa fi Khadibbee dhoof tokko jira Abdirahmataa godhuu fi nama sadii mu'afirii Abdul Sabitee Rabbi Ramtaa godhuuf isaan kun hundinuu warra fuula Rabbii galan Rabbi Ramtaa godhuuf. So nama haganaan beeytee wallee qopheessinee jee biitii jee fantaziyaa jirti jee nagaaretti muuziqaa geessinee jee koonir eegaa asirraa ilaachi walleetee nyaa shubbisan jee nuti ammoo beelaan nu garaa shubbisanaan jee biitii walleetee nyaa shubbisti nuti ammoo beelaan garaa keenyaraa nu shubbisa kaaseta jee dhaabbata gurgurannee jee guyyuma san qofa nu harkaa fagaattu guyyaa lamutti oolti jee wanni itti gurguranne qarshii 100 gurguree naan jee kaaseta gurgurannee aanaa fi Dr. Ali Shabboo fi nama lama hanqi gabaandiidhaan waliin deemnee guyyuma san hara waacannee waan itti yaadus jaaledha. Sogaa laffaatuun albama guutuudhaa sani oolmee guyyaa tokko amma guyyaa lama taati jechuudha. Hayyee amma teleefoonaatu itti bu'eessa warri itti bilbiltan dhiisaa.
kanaanuu beektee yaafata jabaadhaan harkanne ilmaalayyaa hayyee abdemma deebite so biitii jee suuraan teenyatuun jee eegaa kooneer moggaa irraa maxxansan gaama haalitti maxxantee jirti mana lagaarree kana keessa mana hunda keessaa wallee sagaleen teenya dhagaamti jee hoggaa hara ilaa hamma gaafa takka jee makiinaa horreeti ilaa hamma gaara mul'ata bikkaan ani itti buu hundattuu beetee wallumatiyyaa jire karaa ubarraa kana hoggaa deemus akkasuma jee anammoo jee waan tana hundarraahu beetee kasha takka harkadhu jee ammoo biitii fanxazee jirti jee wanni hedduu nu gammachiisaa naan jee adeeroo Kadir Said waan beetee daleynee harkannu miti hojii teenya tabiitiitti gammachuu sanuutu beetee abdii nutti horeedha dubbiin laa gamta akka dhugaadha. Dhugaasaatti wanni guddaan ummata keenya waan sanitti gammaduutu abdii nutti horaa deeme nuti rakkoo teenya sanitti obsineeti yaana. Digaltee ni dabarti jechaadha. Mee yeroo garis gamtaadhaan gootanii jechuun kan tokko irra wayyaan taane amma irra guddaa wanni artistoonni naa himan hanqa wayyaa jee artistoonni kun jee nu keessaa tokko wayyaa jee guyyaa san tokkicha wayyaa san qoqorreeti harkaa dhawna jee innis nu fakkaate jee borus kanurra wayyaa tokko barbaanna jee gaafa ammaas walirra wayyaa ta'uu dhabneetuma walqixxaannee lafa geenyu jirraadha. Duuba haala san keessatti inumaatu gaaza nuu taatee naan jee artistiin tokko hiriyaar kun hiyyummaan jalaa dhokochuu dinnetuuni nuufi artii beektee waa hila gooteedha keessattuu obsaa jiraadha namni arku malee hoggaa nuti beektee artii Oromoodhaa tana gabrummaa fi hiyyummaa keessatti obsineedha tunoo gara keetiin dhugaadha jechuudha dubbiin tun. Hedduu waan jiru kunundinuu. Galatoomi gaa ayaan qasuu haga abdiin xiqqishoo miira keessa irraa seenee dhiifama wallee takka ati waan dabrees yaadachuun hedduu bareedaadha galatoomi gammee kiyya umaa nagaan qaba. Ya galatoomi barkaa isin tun akkas laajee artistiin kun beektee hojiin tiyyatuunis hojii fitnaati haa waa gaafadhuudhaaf as na kaayanii jechuudha gaafachuun dirqama nattaati wanni inni naan jee bar jee nuti beektee tokkochaa nu keessaa waa gurguratee waa baasee waa xiqqishoo takka qabu guyyuma san jee beektee akkuma artistii fi waraabessi waan tokko hojii qabna jee hobaa nyaannu naan jee hoggaa tokko waa qabu yuuseen nu yaama jee hobaa nyaannaan heerri keenya cabe akkasitti hoggaan yuusee takkitti inni qabu sargaa wal geenye jee harkaa dhadhaune akkasitti haa waliin beektee wal qixxaanna jee hoggaa wal qixxaanne san dammoo walleen nu dhufti jeema eega wal qixxaannee nama qullaa taane waloloonis yadaloonis nu dhufti nuti aartii gabrummaas hiyyummaas keessatti obsaa turre mishigii teenya turteedha aartiin Oromoodha. Dhugaadha. Wanni wooma jiru wanni inni geessanii artistoonni sun hedduu gaggaariisi waan qabu wajjin soorataa waliin hin baqatu jechuufis akkuma wooma jiru kun hundinuu akkasumatti tokkochuma san quncaasanii guyyaa kaanitis kaanuma quncaasanii gammaduma kanaan yaa jarri. Sigalee hedduu gaggaariidha jarri. Artistoonni duri kun hin baana beekte anka ammaa kana gaa hin beeku gaa kun rakkina kanaas dhandhaman jeetu yaadu hin dhandhamne kana rakkinni kun dhumarratti oolee beekta akkasii wooma jiru jee. Warri ammaa kun beektee araba ammaati jechuudha isan sahaboota dursanii arabtichi takka naan jee beektee wokka biyyannaan barjee raahaa arra arabnitti jiru kana rabbii warra ganamaa san jee rasuulaa fi asaabota isaa warra rakkate san laalee gumaa isaanii warra arraa nyaachisaa jiraadha. Artistoonni arraa aarsaa keessanii fi beektee gumaa keessan ta'anii nyaachaa jiran jechuudha. Bara arraa aartiin arra boona taate bara beelaa miti jechuudha. Artiin arraa daldalaa bar artiin arraa deeroo
artiin arraatiif takalee waliin fakkaattu jechuudha. Akkasiinuu takaleetu irra dhuhaa qaba. Warri irrallee haa galatoomanii isaan xiqqeessuudhaaf amma harkaa busheessuu odoo hin taane gadaa kalee isaadhaa mootummaa jalaa dhokottee hiyyummaa jalaa dhokachuu hin dandeenye san haawuyyaatti godhatteeti garaa qullaa waliin waa'ila taatee deemtaa jechuudha. Afataa uffata godhatteeti hiyyummaa artistiin kanammaas qaanfattu jechuudha. Hinqabu artistiin Oromoodhaan ni qaanfata kalee isaa jechuudha. Ni du'a malee beetee beelee hin jiru. Ni du'a malee rakkadhe hin jiru jechuudha. Itti fufadeero. Akkasii gamee wauma dhugaadhaati jettee galatoomii akkasitti artistootaan kana beektaa kan dur kun wanni namoota tokko tokkotu walleen teessan tan dur faarra deebi'a. Wallee dur wanni ga'u hin jiru jaa. Wallee dursan wanti hin geenye gumaacha baay'eedha qabdi. Gamtaan hojjetan waan hojjetaniis tanaaf mi'aa qabdi beektaa. Gaafii akkasiisa warreen dhiyeessu jira. Amma fakkeenyaaf ani lafa keetiin sirba jechuun hin danda'a. Amma sirbootan wanti jabaadhu barsiisaa kana jabaadhu barsiisaa kana yeedala isaa tokko yoo niifin keessa godhe malee ati gumaachumaan jechuudha. Alii Maamad Diimaatu yeedala hojjeta. Fakkeenyaaf amma Abdii Muratii jabaadhu barsiisaa. Ni beekan yeedaloon Abdii Ibraahimiif taatu tamii warri yeedala kana baasuu beekte. Anis yeedaloo akkumaan ifii baasuu beeku sanitti gammee yeedaloo bareedduu tokko gunaa kenne yeedaloo naa taatu naa kenne fudhachuun qaba. Tiyya bicha naa taatu hin jiru. Akkasitti yeedala naa taatu hogoo hojjetan ittumaan hojjedha jechuudha. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duydaa burqaa dagaaginaa barsiiftota madda galanni maabadaa. Na dura kaananii agartuun jireenyaa daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenyaa bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna barsiisaa barumsaa qarayyoo hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsaa. Abdii Muratiin jabaadhu barsiisaa galanni kennumuu seenaa keessi boonsaa. Kanneen hunda Alii Maamad Diimaa kana hojjete sirba Jimmaa tokkollee isaa hojjete jechuuf hin jee shaashii loonii jaa. Shaashii loonii nutu wal jaalate maal giroonii. Shaashii loonii nutu wal jaalate maal giroonii. Awaashin boora'u shaashii loonii yoo booreessan malee. Shaashii loonii jaalalliin boofa'u shaashii loonii yoo moofessan malee. Shaashii loonii karaan Jimmaa dhaqu shaashii loonii awwaaraa bubbisaa. Shaashii loonii garaan jibba qabu shaashii loonii baalamaa guddisaa. Shaashii loonii garaan wal jaalatu shaashii loonii wal harkaaf shaffisaa. Shaashii loonii nutu wal jaalate maal giroonii. Alana lana lana lalaalooy alana lana heena lalaaloo. Akkasitti gibee maaf booree gubbaa roobelaa taayyaa sirbichi sirba kana wanti Alii Maamad Diimaatu naa kenne. Alii Maamad Diimaa kun oguu naa kennu ijoollee Harargeeti hin beeku sirba Jimmaa kana jecha jaamu qaba. Magaaltittii Jimmaa beekayyatu takkaatu jira. Bareeddittii maarree jeeti afaan kana godhe inni raayyaa abbaa mancaatu. Rabbi fayyaatti haa ta'u ustaan raayyaa abbaa mancaa bikkatan waliin teenyaa miti. Magaaltittii godhinaan jee sigalee magaaltittii awoo galatoomi raayyaa kiyya. Akkasitti helpii wal godhaatii si jee amma ustaan raayyaa abbaa mancaa waa'ee muuziqaa dhiisee jira. Waan hin taane hogguun naa hojjetu arge. Waan isa mul'ate san hogguu sun bikka san akkas godhi jaa. Dhugaan ustaata dhugaati beektaa. Sigaltee. Hamman takkatti hamman takka uummanni keenya wal cinaa dhaabbachaa jira jechuufis jee waan waa'ee artii kanarratti hedduu helpii wal godhaatii akkasii waliin hojjennaa walleen dursuu wanni mimmi'ooytuuf waan akkanaa kanaa jechuufis jagamee kiyya.
batahu Batama gudisa Gara wal jalatu Wal arga shafisa Nutu wal jalate mal gironi Nutu wal jalate mal gironi La 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 Magal magaluma Idole girase Magal tikijima Sikara narase Ibe mabore Baru dilaka Yara mabnele Walargi nalata La 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 Shashironi, Mutu Jalate Malgironi. Shashironi, Mutu Jalate Malgironi. Shashironi, Mutu Jalate Malgironi. Shashironi, Mutu Jalate Malgironi. Akkasi kunugaa eberga amma deebisa gaafin si gaafachuu deemuuf dura naa deebiftee jechuudha. Saboo abdii fi beetee aliinis sirba kutaa biraa kan akkamitti kana waliin qindeeffachuu danda'anii beetee waggaa wallee naannoo Oromiyaadhaa kan biraa walliftanii inumaa irra bareechitaniitu barhaannoo maganda sanii fakkaatanii jechuudha. Gaa deebisaan warra waliin teessan kana keessa Oromoon hundi jirti jechuudha. Waliif sirreessitan jechuudha. Haala kana waliin qindeessitan jechuudha. Amma warra sirba beetee tuulamaadhaa ragada beetee salaalee ol bareechee sirbuun harka ijoollee argeedha. Ka beetee amma walleelee abbutoo wallisu abdii qopheedhaa katabee fi eenyu jaa jechuudha. So artiin kutaan qabdu amantaan qabdu jechuu dandeenya abdii keenya. Artiin kutaan qabdu amantaan qabdu dhugaa. Hoggaa waliin teessan bahaa dhihaa kaabaa kibbaan wajji jirtan jechuudha. Akka ajaa'ibaa amma fakkeenyaaf ani amma artistoota karaa lixaa baay'ee jaaladha baay'ee na jaalatan. Walii wajjin gamtaa adda addaa tana waliin achumattuu waliin hojjechaa turre sirboottan kanaas hedduu gammadu sirboottan kan Harargee kanaas jaalatu amma inuu yeroo nuti gaafas achi jirre san dalaguu hin dandeenye turanii sirboottan amma aadaa tana Harargee tana hawwaa turanii hin hojjetan itti ulfaata akka nuti yaalii goone san hin goone amma inuu shaggooyyee taphachaa jirti ijoolleen lixaa baay'ee namatti tola taaddalee gammachuu irraa eegalii shaggooyyee taphachaa jirti ijoolleen hogguun dhaga'u amma wanti eenyu Galaanaa Gaaromsaa sirboottan isaan sirban keessatti shaggooyyee hogguun arku gammachuu guddoota kanatti dhaga'ama beektaa. Artiin amantii fi kutaan maarree hin qabdu. Artiin saba tokko walumaa galatti aadaa barbaachise kutaa kudha takkitti tana aadaa kutaa kudha takkaa sirbuu danda'a jechuufis jee. Ani tanuma shawaa qofaan sirbaame. Ani amma sirba kana shawaadha anaatu qopheesse. Kana loqodammoo loqodallee kanuma Harargeetiin hin oofe beektaa. Sirba shawaa kana anaatu qopheesse. Maaliif rituma fudhata sochiisaa ritimii shawaa san fudhadheetuma na eeginiin dhufa galgala goroora kee dama walalaa na obaasi dungoon dawa jaalalaa. Jaalalateetiitu na bobeeyse garaa kiyyaa. Lapheen na qabbuu qabbaneeysi onneetiyyaa. Harma keelameen idduu na kaayyattuu nargadda fayyaa. Guntuta lameen idduu na kaattuu nargadda fayyaa. Yaa sirbii akkanumatti simma marameetiin qalladhee morma kee jala. Seena fooliin shurrubbaa keetii natti tola. Si dhudhungachaatiin ofiisii qabee ulachaa bulaa. Kanneen walloon tiyya yadaloon tiyya kanaas anaatu kana godhaa. Akkanuma wal keessa laaqqachaa dubayana achi hogguun dhage uyi taate gaatu nuti nu maaliif hamiilee natti godha isaan aadaa tana gartee ana Harargee guutuu maan qaceellotti alanfadhee beekaa
hanqina siitillee beekaa hashawaa kanallee beekuu baadhu gammachuu har'aa qabaadhu hawwii haa qabaadhu malee kana hanqinnisiiti warri beeku na caalallee ijoolluma naannooti jechuufin siin jee ijoolleen sunilleen hedduurraa gammaddeefin siin jee sirba kana. Naobaasi dhummoota wajaalala needini dhufa galgala goroora kee damma walala naobaasi dhummoota wajaalala. Goyaa garaan jaalala guyyaa walumaanii tuyyaa ni beena gala gachiisu rafuu gaarumaa gaggalaa buda shiliniina dorgee alkuusi goyaa garaan jaalala. Naobaasi dhummoota wajaalala needini dhufa galgala goroora kee damma walala naobaasi dhummoota wajaalala. Lapheen naqa koo qabbaneessi onneetiya harma beelamee bidduuna fayyattuun argata fayyaa jaalala keetii naamoo beeksee garaa biyya lapheen naqa koo qabbaneessi onneetiya kuntuuta yamee bidduuna fayyattuun argata fayyaa. duba adeero ma uffata san niira sibira chuya khofiyanu batawara Texas fakati chuya uffata aadaa sani fudhattee baatee wabii wadifte san fudhadheellee baanee bikkaan hin jiru hunda bikka Oromoon jirtu aadaan hin jirtu bar wani biraa gaatanii si gaafachuu barbaadu keessa taatee beetee dura walleedhaan si garsiisa sanbooda seenaa isitti seenaa hidhannoo zinaaraa shabboranaa sagaleedhaan xiqqoo naajii adeeroo sanbooda shabboon waa taphachiisu. Okay. Hidatarran yaa hidhannoo zinaaraa atiin dhufin naatu dhufee sidaala yaa hiriyoo halaala yaa kadhugaa barbaadaaf ba'ee garaa muraate kan bilisummaan saba dhiiga isaa qaadimte injifannoon teetuma haynincituu qallaate itti fufii falmaate jabaadhu mirgi keetuma ibsaa karaa bilisummaa yoomuu abdiin sabaazumaa sigoota haqaaf loolu ka'ee lubbuu ifiirra kan diddaa gabrummaatiif didee roorroo afeerra roorroo jalaa if baasuuf karaan kee qaxxaamura dhufee si duukaan jira jabaadhu mirgi keetuma ibsaa karaa bilisummaa yoomuu abdiin sabaasumaa. Kana fakkaata gaa'ii. Yaakadugaa barbaada bahee garaa muraate kan bilisummaa saba dhiiga isaa qaadimte injifannoon teetuma haynincituu qallaate itti fufii falmaate. Hidatarran yaa hidhannoo zinaaraa atiin dhufin naatu dhufee sidaala yaa hiriyoo halaala yaa hidhannoo zinaaraa atiin dhufin naatu dhufee sidaala yaa hiriyoo halaala. Dhugaa dubbachuun dhiisu gadda bullee jiraachuu dhibbee garaa tumeerra hin fedhuu mirgargaachuu roorroo na obbalchiifte agarraan hangabsiitu amma lubbuun too jirtu. Jabaadhu mirgi keetuma ibsaa karaa bilisummaa
duba sirbaa ajaa'ibaatti kaa sirbi kunis beektee tadhaamataa fakkaatti jechuudha abdi san booda waa beektee achi buuteen waraabessi sirba kana booda si liqimseensa ta duraati yadaloo fi walaloo sirba kana abballi naaf himta intaltis jalaa qabdu tunoo eenyu maqaan isii artistiidha moo eenyu sanillee haga takka irraa dubbadhu sirbi kuni beetee seenaa addaa qabaa gaammee yaani gaanamni na gaafate seenaan sirba kanaatii fi beetee mudannuun sirba kana booda si mudatte maal faadhateero. Seenaan sirba kanaa reefuu xiqqoo si tuqeetiin ture direedhaa tana keessa oguu naa fi abdiin waliin jirru sirba hidhatarraa kana gitaara kana fudhadhee isa bira taa'ee barcaarra osoo jirru tumaan jee. Sirba nuu qopheessu keessatti sirba kana guutuu isaa kata fiinaa kenna oguun jeennatti qoflaan siin jee ture. Yadaloo isaa hin beeku sirba kana wanti isaa walaloo isaa ani hidhatarraa yaa hidhannoo sinnaara akkaataatti inni ijuu kana qofaan beeka malee midhaan isaa kana qabadhee waan hin jirreef jecha hidhatarraan qofa fudhadhee tumaan isa rabbitti araaramu fuula rabbii galee jiraame. Hidhatarruma tana YouTube kunis dagaaginaan babal'atee YouTube keessa barbaaddeen harkattu ka amma sirbumaa abbaa barbaaddee YouTube ma keessa as harkifattu kanaami. Hin dabee magaalaa Finfinnee keessaan jira itti yaadee amma hidhatarraa kana asiin fuudhe gaa matuma duree kana qofa fudhadheetiin yaa dhugaa barbaadaaf bahe garaa muratee anaatu itti barreeffate inni waan biraati wanni inni itti jiru walaloo isaa sun yaa dhugaa barbaadaaf bahe garaa muratee kan bilisummaan sabaa dhiiga isaa qaadimte injifannoon teetuma haynincitu qallate itti fufi falmaa ta'e jaa ammasoo si goota haqaaf lolu ka'ee lubbuu ifirraa kan diddaa gabrummaatiif dide roorroo afeerraa roorroo jalaa if baasuuf karaan kee qaxxaamura dhufe si duukaan jira jaa. Hamma maayyitti gaa dibbee dharaa tumee irra hin fedhu mirgirkachuu kan jettu kana hanga xumuraatti walaloota naanaatu itti barreesse jechuuf hin jee mata dureen isaa sirbummaan mataan isaatu haa abdii maama Yusuf jechuufis hin jee. Dabra mataa godhuuf. Amma as keessaa gaajjachoota hundaa tokko tokkodha yeroo ittiin qabu malee ati sagantaatti aanu shabboo wajjin qabachuu san barbaachisa maaliif seenaan ta'e galaan dubbatamne jechuudha. Galaan dubbatamne duuba as keessatti roorroo afeerraadhaa jechaa jirta maali bikkituun himee uummata ibsu jechuudha. Roorroon naa galte afeerraan tunoo maali jechuudha. Afeerraan tun akkam kan diddaa gabrummaatiif. Kafincilee yeroo san keessatti gaa amma ni jira miti. Roorruma tanaa afeeree kacal jeen teenye jechuudha. Kan diddaa gabrummaatiif dide roorroo afeerraa. Kafincilee ka'e jechuudha bar gamme. Kafincilee ka'ee. Bergaa wanni tana si gaafadheef afeerraa san arraa'u cimtee jirtii jechuudha warri afeerraa san fudhatte arraa'u galaa jira. Sogaa afeerraan roorroodha jechuun kaayyoo irratti cichanii dantaa fi beetee gubaalli alagaadhaa jalaa diduudhaa jechuudha bakka saniin akkanaa jala sararrattu barbaade. Yaa diduudha harka kennuu dhabuudha gabrummaadhaaf. Roorruma takkallee roorruma dhuftu hundaaf harka kennuu diduudha jechuudha. Dide roorroo afeerraa jechuun afeeramuu fi dide roorroodhaaf. Roorroo afeerratee kan taa'e bara dhufaa dabraa inni roorroo afeerratee jira furmaan hin jiru jechuun barfaalan qabdu jechuudha. Gamme. Ajaa'iba. Duba walloon turgaa hedduudha jaalatamte. Wanni yaadadhu keessa reediyoon afaan wanni televizyiinii gaaddisa dhugaadhaa asmaraadhaa sani tana taphachiisa. Isaan tan agarsiisanii ati kilippii tana booda immoo dhokachuun dirqama sitti taate wayyaanee si dirtee jechuudha taateen televizyiinii kilippii tanaati maaltu si mudate adeeroo sababa wallee tanaatiin. Sababa wallee tanaatiin wantoota baay'eedhaatu na mudatee haati sirba kana na jalaa qabdilleen Faatiyaaniyyaati. Reefu tuuqee kuttee irraan dagadheen irra taalee Faatiyaaniyyaati.
maybe muluu baqqalaalleen keessa jirti na fakkaata sagaleen akkuma waguu edit godhan muluu tana jalaa xiqqeessanii ni jirti na fakkaata mululleen ammas sirba kana hogguun sirbu yeroo san keessatti hidhatarraan jeetuma sirbee gartee osooniif hidhannoo qabaachuu baadde hidhannoo harka qabadhee kilippii isaa dalaguu baadde danuu san rakkinni isaan baay'atu beektaa. Waan addaa hin jenne tana dura tanarra hamtuutis jechaatuma turre fiicharaa yoo gadi hin dhiifne dandamoota qabaa ati hidhamne abaanu rakkoo naannoo xixiqqoo naannoo geessu malee amma isa kilippii bifa maaliin dalaynaa waan jiru takka dubbanneeti turre hidhannoo qabannee huccuu waraanaa uffannee uniformii waraanaa tan uffannee hidhannoodhaan akkasitti dalagamuu qaba. Naan gammade nin fedha waan akkanaa kana bara baay'ee beekta rakkoo ganaan irra dhuftu rakkoo fi fafeeruu rakkoodhaa fi fafeeruu naan galle ani gammachuma hidhannoo qabachuuti. Amma asuma fuunee shugguxii fudhannee sulultaa ol baanee gara sulultaa finfinnee kana ol baanee shugguxii fudhadheetiin jabadhu mirkifeetuma qabadhee kana diina kana bosona keessa reebaa jirutti shugguxiin ce'ee beekta. Amma duratti marataan gadhiisa jedhan albama kiyya achirra dhaabbatanii yaa guyyaa gammachuu guyyaa badhaafamaa guyyaa bilisummaa jee maal kana ogunan sirbu wabii jireenyaa dhabe galaa bobbaan itti addaa'ee dhugaa barbaadaa akka biyyaa ba'e milkaa'ee guyyaa nu galu ogunan jee marataan onaaf baana naan jedhanii beektan marataa caqasaa jedhanii of viidiyoon durin dhiyaatee akkas jetti. Amma piichara kiyya kana asirra ilaalanii ispiikara kana jala dhaabbatanii caqasan marataan gadhiisee irraas jedhanii. Amma shugguxii fudhadhee gaa bosona tana keessa akkuma diina jala nama ce'u jirutti ani jeen akkana si godha amma dubbiin jajjabdu taate ofiisuma mootummaadhaan natti labsame waraanni gaa bakka reeba qabamu qaba dubbiin jajjabaadha yeroo san keessatti waan hamaa takkaa uumamaa ture magaalaa Finfinneetti uteellan gurguddaa kana bara sultaanota wayyaanee kana bikkuma isaan ta'anii bashannanaa jiran wiiskii dhugaa jiran kanatti dhiirti eeteetuma dinnichaa keessee fi isaanumaa wajjin bashannantee gabbaatee rimootaan godhaa turte jechuudha. Yeroo sirbisuuf ta'u. Hariiroo uummata kanaa wajji qabaa weerra bobbaa. Narra bobbaan gaamma beekta. Aboo reebaa gurbaa Oromoon Finfinnee. Reeba aboo reeba ayisa jirta markaattoon jirta daafii bayi. Nin baafadhee mana achirraa hin cheenchi godhee gullallee tanattiin ol galee gullallee tana dhufaniiti federaalii dhufee makiinaadhaan gibbii dura dhufanii mana baatii takkaan mana cheenchi godhee baatii takka keessatti manaan cheenchi godheetti na dhaqqabatan. Na dhaqqabanii egaa akkuma har'aa kanaa Oromoon Oromummaan miidhamaa turte kun waan ifaati. Manni koo bikka baramee federaalaan dhufanii marsanii manni hanga wayyaa dubbeen isaan marfamuu balbala dura guutanii balbala rukutanii manaa qamoo jirraa mucaan tokko girmaa jaamaa ijoollee wallaggaatti na biraa gabbayee moobaayilii harka qabatee gabbayee abdii jedhattiin si marsite jeeguu balbala dam isaan godhanii jimaan fatiyaa takka irraa nuuf fide jeetuma alasanii jimaa gurgurtii gabbayee hulaan baninaa jedhee hulaan baninaa asumaaniin taaqeddaa duyda duuba kanaan banee utaalee kutee mana amaarotaa tokkotu duyda duuba kanaan jira utaalee haguna jiba abdii minnoom wanjeeni amaartitti balbala isaanii banee kutee mucaan na bilbileetuma obboleettii tiyyattiin bilbilaa mana xinaatii kasii asirraa bantuu dafiseen naan jee girmaan kun rabbi fayyaatti haa ta'u biqilni jirutti hafuura isaallee quban qabu amma gaa mana miciyyoon dhufteetuma dafiseen jetteetuma irraa bantee naneeyxee hin seenee kalaas achumaaniin mana sambulee ganama fuudhanii harar hotel kana nageessanii karaan deemus hin beeku biyya tana baasabooraan qabu ba'uun qaba baafachuun qaba harar gumatti duutii xiyyaa isaa taatu jeetiin firraa qaceele oguu qaceelu warruma kaasita kana caqasuu cufti hidha jira hawwataa kana keessa yaaboo kana isaa rabbi nutti fide osoo warra sirbasaa caqasuu hidhanii amma kanaas akkuma nama mana sireenyaa seeneeti ol naqaniitu mana qollofanii amma numa keessaan ta'a nyaata suuta gamaa gamna firaa laalanii na fidan ganama achirraa makiinaa manaa tadaawwitiin gurraatii tamuullanne tanaan gurbaan bikki lubbuun isaa itti baraaramtu magaalaa Hargeysaa malee hin jirtu jedhan Hargeysa malee lubbuun isaa baraaramtu addi bilisummaa Oromoo alaabaan achii kana godhattiin naan jedhanii beektaa fuudhaniiti wacaalee na dhawan wacaalee kana hogguunii fi keellaa kana bira jirutu ijoolleen ciccimtuudha keellaa kana hogguun gabbuunee silaajima bitanna jennee
jimaa kana asii bitan enne daangaa Somaaliyaa guchiseenno duruu wacaalee kanatti Oromoon nagarte. Mucaan tokko hojii jiru ati astee dhaabbachuu hin qabdu dafi hara mana makiinaan dafaniituma ari'anii gibbii Somaalee tana nannaqanne hogguu gibbii tanaan seenu magaalaan wacaalee girgirooyti Abdii Ibraahim garree as keessatti jedhanii keellaa gubbaa bar keellaan achirra jira yaabootiin fi maji duraa si baafne naan jedhan keellaa wal biraa Oromoon tawaa takka dho'isuun beekne abdii asii garre jettee kana gootee horiitii baga rabbi si baasa jedhanii amma gaa halkan lama achi mana hargeysa dangaa hargeysaa kana eegan achi dabre mana tokko manaan seene kana halkula mana bulchanii makiinaa maarkituu kontiraata naa fuudhanii baadiyyaa keessan hargeysa nana kan jechuun Somaalilaandii boqolee kontoon bikka jaamtu tanatti nama na taqabbalu naa godhanii Oromoon gaa biyyayyuurra facaatee tuma jirti achitti na taqabbalanii achi hogguuniifin ji'a afur ga'u ji'a afuran kana keessatti marraa meeqa duruu na marsite wayyaaniin achitti. Bilbilaan hin fudhatiniin hargeysarraa bilbila oguun harkadhu lakkoofsa bilbila kiyyaa kaniin darbeesan gartee kaniin mana dhiisee baay'isan bilbile haadha warra kiyyaatti. Oguun itti bilbilu haadha warra kiyyaa tanamma girmaa kana mucaa wallaggaa kana faatu Ayisuuzii irra meeshaa guuranii fi Awwadaay gaggalte warra Awwadaay. Oguu isin Awwadaay gaggaltu mucaa tokko naa qabdi Awwadaay gaggaltee amma edaa isii tanaa'uu an amma hargeysarraa bilbileetiin akkam baatanii galtanii dhuftanii hayyee rabbi nagaan si baasee warra kiyya kanaan jaa hargeysarraa amma edaa warri kiyya kun duruu hordofamee adareerraa waraanni ajajamee halkan warra soddaa kiyyaa kana jala bulchanii mana jala bulchanii Awwadaay kun sasabboontota harka kennuu fidite wayyaaneedhaa tokko mana dhalaa halkan fuutanii numan deemnee nuu jiru jedhanii. Isinii bariitu as jala bulaadhaa ganama fuudhaa deemaanii jedhanii dhorkanii akkasitti hogguu barii warra kiyya ulaa warra soddaa kiyyaa kana ulaa bansiisanii reebanii baaguma jaartii diyyaa reebanii dura fuudhanii akka waan shugguxiin faan baagii keessa jiruuti isaan shakkanii turanii fuudhanii telefoona akkatanii telefoona fudhatan jechuun telefoona kiyyaa fi akkasiittis fuudhanii isii fuudhanii obboleessisii tokko wajjin adaree. Anammoo hin quba qabaa itti bilbila akkuma durittiin ittiin bilbila jeega amma ogun itti bilbilu edaa isiinidha jirti adaree. Amma obboleessasii Abdurrahman jedhanii Abdurrahman kanaas walumaanii qabanii geessanii hogunan bilbilu funyaan kan akkanaaf qabeenya dubbise. Beekee duruu bilbilli furtuu hargeysaa hunda Somalilaandii hunda qabatee itti dhufe bilbilli duruu beekee ma. Hello Abdi. Eenyu moo hin jeen ana Abdurrahmanuma keenya moo hin jeen jechuu. Namni kun nama funyaaniif qabee dubbatus ta'uu natti mul'ate. Ayyaana naan jee. Aboo leensaan eessa jirti hogunan juun leensaa jala tokko maarreedha. Ati Abdurrahman keenya maaliif akkamti sagaleen sinatti fakkaatu bardii fafa tokko na qabee naan jee akkana jee. Rifeensi hogguusi tokko na ba'e. Leensaan hojjennaan leensaa bira jala tokko maarree bilbilumaan dafeerra dhaamsee itti gadhiisee tuma isii bira dhaqee mana hidhaatti. Amma finnee si garsiifna jeen jaarsa ka'e. Bikkanni jiru beeyne hargeysa jira. Waraanni ajajame marraa jahan hargeysa keessatti marfame. Marra jaha. Oromoon achi sun wallahi rabbi jazaa kafalu Oromoon Somalilaandii san ciccimtuu takka aboo gurbaa reebaa uma jette. Ijoollee Oromoo taleestiroo kophee riidu tana kophee teessee ijoollee baqattootaa tachi xareedu tana maallaqa waan barbaadan isinii kan innaa bikka Abdii Ibraahim jiru nu qajeelchaa yaanii waraanni yaanii. Waraana Somaaleetii wal keessa yaanii wal taaniitii na barbaadaa jiranii. Ijoolleen hin agarree uma jetti. Habi kanan jiru beektu hin agarree jettiini oguu isaan achi kutan ijoolleen as kutee dafaa asirraa sossoosaa jetti ijoolleen xixiqqishoottu. Wallahi hagala tooftu waa akkanaa kanan dabarsee achirraa ka'eetiin Somaalilaandii kana keessatti jiraachuu hin danda'u gurbaa asirraa oofaa karaa Bosaasoo jedhanii Bosaasoo na qochiisanii Bosaasoo yoo nechisee ar Bosaasoo tokko bira na galmeessanii osootumaan achi amataa fi ji'a 8 kana oguun taa'u duruu achittis na dhufanii. Hoteela Kamaaluddin tokko jedhanii jira. Hoteela Kamaaluddin kana torbaan tokko fa'aa waraanni Itoophiyaa dhufee bashannana wayyaaneen achirraa bashannantee ati bika kanatti isin danda'amu jedhanii gaafa kana Somaalumalaa butulaan duma san keessa wanta maali Bosaasuma san keessa barbaanni kiyya eegale. Hanga mana namaa bansiisanii faanusa fa'aa qabatanii siree fa'aa jala mana ifaan hin jirre hunda gartee bushukaa jiru kana hunda keessa na barbaadan takka ga'anii achirraa fuudhanii ooyiruu bikka Oromoon kireeffattee
lafa Somaaliitiin kireeffattee kuduraa muduraa kanarraa oomishtee maallaqa jijjiirrattu jira achi na bulchanii UNHCRitti ganama bilbilanii makiinaa UNHCRiin fuunaa magaalaa xarafa bika kanaa jirra jedhan hima jetteen ijoollee tanaanii mucaa tokko xaahir jennaan mucaa sanyii ijoollee arsiiti itti bilbilee agalatoomuu UNHCR makiinaa ofiisaatiin magaalaa xarafatti nan dhufanii balbala makiinaa UNHCR tana bananii walakkaana naganii abdii baqataan akka keetii hin jiru iddoo tanaa ati asirraa sossoo'uu qabdaa karaa hargeysa karaa Keeniyaa kaayyattu na dhiyeessite yaada. Tole marabbaan jeeni achirraa gaa Oromoonni biyya alaa kana jiran Torontoo kana hundarraa gaa dirmatanii achirraa akkana sossoo na godhanii gara Keeniyaadha dhufee UNHCR achitti galmaa'ee achirraa jireenya baqattummaa habbuuqqadhee ati garuu gara Keeniyaa kana hogguun deemullee rakkoo hamtuudhaatu narra ga'e gamme. Rakkinni hamaa narra ga'e sababa hidhannoo zinaaraa kanaan waraabessi akkuma ati jette siliqimse jettu san waraabessi hamaa arrabaa fi ilkaan jidduuttiin dahadhee sasee akka inni takkaanan alanfanne na liqimsine ta'ee hafe malee waan hamaadhaan narra ga'e. Daangaa karaa Alshabaab tattaa'u kana hundaan hin deema jechuudha. Somaalee malee nam tokko na bira jiru naan deema afaan Somaalee xiqqoo xiqqoon dhagaya dhalaan Somaalee tun duruu na barte Oromoo defannaan jetti. Oromoo defannaan Abdii Ibrahim jetti dhalaan Somaalee tun. Dhalaan tun abdii miti barte banannoo moobaayiluma keessaa sirbaqtii tana aboo gaammara yaaboo mara rakkachaa turi gaamma kaa'anii Somaaleen tun afaan Oromoo kanaas ni caccabsitti na hojii haasofti. Hotu as taa'inaan jedhan hogguu xiqqishoo daangaa Alshabaabitti dhiyaanne ati deebii bikka dhiiraa san taa'inaan jedhan. Hey muuziqaa kana bana hogguu isaan muuziqaa Somaalee bananii awwajjumaan kana godhadha rabbi nagaa naa baasu isaan bakka fira godhachuudhaaf beeytaanii jiraa miti haala diinallee fira godhatteetuma waliin jiraattaa kokkofachiiseetumaan tattafachiisa yaa rabbi na baasittiin jira asuma fuudhanii akka Alshabaabitti imaamata kana hunda na hidhanii baafadhee dhaqee ogguun dhaqu bikka keella Alshabaab tokkotti makiinaa nu dhaabanii beeyta ogguun nu dhaaban kofoota nagaa chintuunee yaan Alshabaab kun asin muree yaa amma dhaabanii Saamsonaayitii takkaaniin deema galmee guutuudhaaniin deema galmee walaloo ha magaalaa Finfinnee keessatti walaloo umrii xiyyatanallee kan sirbuutu irra jira beektaa walaloon yoo barii jijjiirame barumaa wajjin xiqqishoo cheenchi godhadha malee walaloon akka ajaa'ibaa jirti jechuudha. Amma galmee quraanaa fakkaatti kitaaba quraanaa fakkaatti galmeen tun. Amma Alshabaab mudawwar kana hunda bitanii uffadhu naan jenii aboo mudawwar kana waa takkaan uffanne. Imaamata qofaa maradhaan jedhanii mudawwar Saamsonaayitii keessa kaadheetiin ka'ee kutee hogguu keellaarra dhaqangaa nu fattashanii gannu baasanii shaantaan an deemuun guddaa kanaas huccuun ilaalanii gad deebisanii amma Saamsonaayitii dhufan duuba makiinaa keenye. Israa'ina achi deeme kanatti gara mukaa kana. Saamsonaayitii jedhan abbaan Saamsonaayitii kanaa jedhanii beektaa amma asiin deeme jechuutti. Saamsonaayitii qulfiidhaan lakkoofsaan cufamaa dhaqdhaq godhee cufe. Hoggusni beekaa Alshabaab gaalaan akkana machaa'ee gar ijjummaan ariinni akkana nama bareessanii amma akkanuma godheetiin gaa quxurii tana barbaadee hogguun quxurii itti lakkoofsa dhabu mataa ittiin ejjedhemma. Bismillah jedhuman itti jedhe godhe Saamsonaayitii. Allah muslima jedhanii beektaa. Wariyaa adiga muslim laan jedhanii maqaan keenyu Abdii. Abdurrahman injeni beektaa amma yaa ana sujuuda isaan agartuu asirra sujuudaa jira jechuudha Alshabaab jarmoo waraanaa kana keessa. Okay. Bismillah jedha. Amma Saamsonaayitii banee miimma Saamsonaayitii ol banee an amma du'eedha bakka walaloo tana galmee walaloo qabdu tana garraan humaa galmee kiyyanaa dhumatte jeetiin gaa lubbuun keessan na dhufte beektaa. Amma hogguu sijaajaan takkaas ta'e irra sagadu tan Finfinnee irraa baafadhee niin na jala jira. Saamsonaayitii hogguu ol qabu sijaaja fuudhe Allah muslim ol fuudhe mudawwar arge Allah hogguu mudawwar fuudhee waan ijuu kitaabu Allah quraan aborra deebitiif jedhanii dabalitu manaa cufadhu kootu naan jedhan Saamson. Aye telefonaatu itti seene. I think paartuu qabannee dhufuun nu barbaachisa yoo dandeessee boru affeeruu dandeesse shabboo gaariidha.
ilmaan ayyaa kan hordofaa jirtan shaboo miidiyaadhaa keessumaa keenyaas artistii jaalatamaa fi kabajamaa Abdii Abrahaimi. Hayyee adeeroo akkasitti si jaajaa fi mudawwarri kee walaloo ta'e si baase itti fufi. Walaloo na baasee lubbuullee na baasee ammaas garagalaniiti kofoo tanaan surree tana maaliif faanaan geessee deemtanaan jedhanii egaa aboo gaabiitti teenyatuun waluma keessa gartee jiraaniis tanumaafin akkanatti deemaan jeeni beekta akkuma biitti yaadatu hoguun akkana jiruun akkasii. Kanaafuu arra silaa miila kana asitti sirraa kunnaa waan musliima taateef kofoo maqasaa itti gaayetuma taa godhee kofoo takka dhoosee taan asirra sirreeffadhu naan jee gamme. Gamme kiyya sababa sirba hidhannoo zinnaaraa kanaan wanni na mudatin hin jirtuufis hin jee. Kana hundaa mudadhe. Wanti akkas naan jaani beektee walleen tun gatii guddaa kafalchiiftee odoo du'ellee walluma tana ajjeeseedha. Beektee walleenis beekadhu waa wallee laaftuu miti jechuudha. Isiinis wallee akka malee nama toltu. Aarsallee ka aarsaa gurguddaatti si kafalchiiftee. I think bikkuma tanatti baalarra kaayannee gaarii na fakkaatti maaliif yoo jennee seenaan ta'e akka malee dheertuudha. Shabboon deebi'ee si ballamee walitti dachaanee gaa akkasitti gaa amma Alshabaab bira kuttee jirta. Bikkatti baala kaayannee dhaabne Alshabaab irraa ilaa hamma Naayiroobii fi beekadhu imala kaanuu irra deebi'eetti si gaafachuu ta'a maaliif hoggaanne adeeroo wanni beekuu qabdan Bosaasoo jechuun fiinxa Afrikaadhaati. Bosaasoo fi Maqdishoon walitti hin dhiyaattu beekadhu. Akka nama beetee dirree warraa ka'ee Sudaan seeneedhaati. Maqdishoo irraa ilaa Keeniyaadhaas ammas waan lafa laaftuu miti jechuudha. Yoo xiqqaate kiiloomeetira 2,300 dhiyaatu adeeroo kun imalee jechuudha. Kana keessa gaa bineensa meeqa keessa keellaa meeqa keessa dabre beekadha. Warri hoggaa macheerteen keessa baate warra beetee habargidiiritti dhufta warra habargidiir bira hoggaa hotte gosa meeqa keessa dhufta gosti hundinuu fiifuu keellaa mataa ofii qabdi. Gaa beekadhu nama dachii torban naannee wal baqixaa jechuudha beekisanii deebineeti haa bal'inaan paartuu godhanna ammoo haa odoon deemne dura sagantaa yoo rabbiin fadhee as deemtu jira duba haa arra siif yaadate mogamma Oromos yaadate adeeroo taseenaateetiin itti deebi'aa taa'amma konsertii kanaa. Konsertii kana dhugana gaafattee gaarii jettee konsertii kana biyya tana keessa hoggaan dhufe hoggaa 8 hoggaa 8 akka Oromootis ta'e Oromummaan lafaa kaaneeti konsertii abdiif goona jettees hin jirtu jechuudha. Beektaa abbaan mureetis waa hin qabu yoo ani hawwii konsertii illee hin qabu biyya tanaan illee waliin fudhanne konsertii abdiif goona warri je'ellees hin jiru. Anillee konsertii godhuuf hawwiin na keessa hin jiru ture. Osoo tuma abbaa konsertii godheefis harkamaa koominitiin ayyaana wayii qabaatus irratti harkamaa tumaan jiraachaa ture hoggaa 8 kana magaalaa Idimeen tana keessa jira jechuudha. Har'aan tana ijoolleen tun lafumaa kaateet ijoolleen nam 2-3 sa'aati konsertii anuma namaa deeyitaa guyyuma tokko konsertii kan qopheessitu hin qabu. An konsertii kana yaaboo gaafa rabbi jedhanis numaan qopheessan. Namboo konsertii si qopheessin asuma keessaa konsertii qopheessuun haa dhuftu naan jenna ati. Akkasii hayyaan na keessaanii dhufti isin qopheessinaan oofa. Ijoolleen akkasitti qopheessite konsertii tanatti jirti. Konsertii tana gaa yoo qopheessine akkam jettu qopheessina maqaan siillee maal ta'uu qaba waan jiru ni ilaallee. Wantoota baay'ee jira. Qilleensi qallaan tokko keessattuu Harargee tana seenee xiqqishoo akkana gogorraasuun waan jirtuuf jecha maal ta'uu qabaadha. Konsertiin uumamtu tun konsertii gamtaa mirkansitu ta'uu qabdi tokkummaa mirkansitu waan jiruun konsertii tanallee maqaa moggaafnee waliin tollaa konsertii waan jiruun konsertii tana qopheessine jechuun artistoota durii fi artistoota jenereeshinii ammallee keessatti hammannee artistoonni naannoo fi kutaa maaliin gartee qoodamuu hin qabu jechuudhaan amma tattaaffii goone artistoota kakaalgaarii jiruu fi Idimeentan jiru hordofnee waliif finnee akkasitti mari'achiifnee waan kana irratti qopheessinee jenereeshinii artistoota ammaa humna aadaa tanaas if keessa goonee waliin tollaa konsertii qopheessinee jirra jechuudha.
haranumaan afeerraa uummata keenya kanallee asii dimentanii fi kaalgaarii naannoo raddiir hamma burusiitti nurraan hafinaan afeerraa teenya jechuudha konsartii tanallee tokkummaati konsartiin tuni. Yeah, I think nulle rada devine tawasa khayni hada chief na European fade ammo I think asubanu warra America tini beete senate tadagatamte amma ga enyu dura galata sigalchani lala diro Europa mo Australia mo ta'ammatun ta ummatati yechuy ta'ammatun ta walomati walin tollada sirra guddifanne ammo tamataa heetu kubasi barbaachisa jechuudha. Akkuma artistoota hedduuf qooda isaaniitiif guyyaan galateeffannaadhaa isaanii qophaa'eef amata 50 jala jirtaa jechuudha. Egaa artii Oromoo kanatti makamte ati guyyaan beeytee beekamtii Oromoo si kannitee seenaa ta'e tadagattee illee siis yaadachiiftee fi yaadachisuu qabdu ga'ee jira. Egaa taarraatuun immoo waraabessuma siyyuu seesanirraa as baatee mataa jirutti imaamata maran jaani eega jireenya kee kanarra mirkaneeffanne konsertii kana booda yoo rabbiin fadhe hawaasa keenya ka Kaanadaatii fi amma ka Ameerikaadha amma ka Austraaliyaadha gaa ayyaan of dandee qophii of dandeesii godhanii aarsaa keetiif beete qooda keetiif Oromoo fi Oromummaadhaaf Oromiyaadhaaf waan ati hojjetteef guyyaa galata akkasii qopheessan abdii guddaa qabna. Nuti immoo akka shabboo miidiyaatti ni goona jechuudha. Yoo rabbiin fadhee sagantaa lammaffaa booda eega seenaa ta'e xumuranne booda konsertii booda waliin dachaanee amata ati 50ffaa taariika dudduuba deebinee ilaalla. Gita beetee tajaajila hawaasa keenyaa kan teessan irra barreeffanne akka shabboo miidiyaatti guyyaa san si kabajnee hawaasni addunyaa gubbaa jirullee kallattiidhaan si bilbilanii akka galatoomi siin jaan akka beetee baga nuu jiraatti siin jaan illee siif goona tunta qilleensa gubbaati. Ammoo talafarra buusuudha Kaanadaadhaanis Ameerikaadhaanis Awurooppaa fi Austraaliyaadhaan Abdii Abrahiim maa dagattanii gaafii teenya jechuudha. Adeeroo ta'arraa uummanni dhaabinaan jaani ammoo sa'aan irraa dhumte walitti dachaaneeti yoo rabbiin fadhe boru taatu bikka amma irraa dhaabne irraa akkan daganne ammoo hofoo maqasaa sirraa muranii dhaabne jechuudha. Bikkitti dhaabne maqasaa Alshabaab hofoo sirraa mure sirra dhaabne sijaajaa fi beetee mudawwara kee arkaniiti walalootee quraana sahanii lubbuun si baatee achirraa gaammaa ilaa Naayiroobitti bal'inaan walitti dachaana. Kata arraatiif haadeeroo galatoomi ulfaadhuun siin jechuu barbaada. Baga nuu jiraattee baga nuu irraa haftee baga beetee wanni ammoo ajaa'iba natti taate keessa adoonnoon dogoggore malee wayyaaneen irra guddaa beetee biyya keessatti nama areechuun isii takka si kana si jalaa hafuu diduun isii immoo ajaa'iba natti taate jechuudha. Ilaa hamma Hargeysaa hamma beetee Bosaasoodhaatiin si jalaa hafuu dhabuun tuni gaddaafaa wallee tanaa beetee I don't know amma yoo boordigaardii si goone malee amanneetu waltajjiisa gubbarratu deebitee waa walitti sa'u wallee beetee gatii gurguddaa si kafalchiifte. Egaa galatoomi adeeroo kiyya baga irraa haftee baga nuu jiraatte ammallee fayyaaf humni dheertu si hawwina. Galatoomi atilleen ani walleen tana artistoota Oromootiin alatti waan guddaa godhee sirbeetiimi. Wallee yeroo san keessatti artistoonni Oromoo tokkollee hidhannoo qabatee kilippii achi bee sirba siyaasaa namni hojjetee jiru. Arra kilaash fannifatanii arra hojjetaa jiran. Waan kana ta'eef yeroo san keessa namni hidhannoo qabatee bosona keessa cecee kilippii waraabee waan hin jirreef akkuma waraana irratti tarkaanfii fudhatanitti narratti fudhatan. Kana malee waan ifaa ijoolleen amma kafalaa jirtu kana ala kaniin hojjetellee jiru jechuuf siinjee galatoomii. Anis gara kiyyaan afaan bineensaatii kan nabaase arra shabboo miidiyaa galata guddaa qabaan jaa karaa biraatiin illee naan harkaa miidiyaa irra waan deemaa jiru akka shabboo miidiyaatti waggaa jaaffaa isaati immoo kan wanna godhaa jiru. Oromoon waan ifitti Oromoon wanni kun waan keetii jedhanii itti himuun feetu Oromoon waan ifii ni beeyti
akkasitti Oromoota maraafuu shabboo miidiyaa fillee hoggaa jaaffaasaa akka dirmatanii cinaa dhaabbatanii deeggarsa barbaachisu godhan garamumaaniin afeerraa kiyyaanillee uummata Oromootiif ulfinaa fi kabajaa wajjin galatoomaa gammee kiyya. Gumaata sirraa barbaada jechuudha. Gumaan sirraa barbaadu shabboo miidiyaadhaaf wallee beektee walaloo fi yadaloo itti si yaadannu yoo dandeesse nuu qindeessi. Hojii keenyaas laali aartii keessatti gaa ijatti nu laaltu ija hawaasni itti nu laalu keessaan aartiidha gumaata sirraa barbaannaa tanoo akkam. Yaada bareeda gaa aartii tana hoguu qopheessan beektaa gingilchaarra keessee gingilchaatu akkasitti aartii tana shabboo miidiyaan madaallisaa maal fakkaata geggeessaan inni wanni itti jiru maal. If duuba deebi'ee kan ammaan dura gaggeessaa turtee fi kan amma itti jirtus laaleetiin shabboo miidiyaadhaaf akkasitti madaala isa fakkaatu waan hin qopheessa jechuuf hin galatoomi gammee kiyya. Ma yeroo itti fudhu gaahuun beekadhu juuza duraati juuza lammaffaadha rabbii jedhee siifi shabboodhaa guyyaa fi haala qindeeffata. Yoo rabbiin fadhe ammoo kun sagantaa hoggaa seenaa ta'e xumurre booda egaa ayyaana beektee hoggaa 47ffaa amma 50ffaan beekuun ilaala. Guyyaa galata keetiitiif beekamtii keetii ammoo akka shabboo miidiyaa qindeessine hawaasni keenyallee kallattiidhaan akkasi dubbisan goona. Gaa beektee afeerraa teenya nuu kabajee gaa niin jiraan keetuu arra beekadhu hannaa guddoodha. 2025 wanni hannaan guddoo shabboo miidiyaadhaa Abdii Ibraahimii ilmaatu gaa amata jaaffaa keenya irratti nu as baate baga nu jiraatte imala seenaa keetii ni jalqabne malee hin fixanne ammoo yoo dhuftee itti deddeebitee beekadhu tanuma kitaabni jechuudha. Borullee beekte karbaa kitaaba sii taha taarraa haasofnetullee beekadhu haga tokko taafteellee itti deebi'anna ilaa hamma guyyaa irratti gaa waan jirtu hawaasa keenyaaf ni gabaafna irra deebi'eetis si galatoonfadha dhaamsi maayyiidhaa yoo qabaatte hawaasa keenyaaf carraa siif hin kenna. Dachaanaa balla banaa seentee jechuudha. Galatoomi gammee dhaamsi maayyii kaniin uummata Oromootiif qabu tokkuma waliin qoodinaa kutaa fi amantiin naannoon waliin qoodinaa tokkummaan nu humnaa waan barbaanne hundaa'u milkaa'uudhaaf tokkummaadhaa karaa qaxxaamuru kan nu godhu wal jabeeffadhaa tokkummaa keessan cimsadhaa jeetiin dhaamaaf maraafuu. Hayyagaa ilmaan ayyaa sagantaa beektee seenaa gumaata artistii kabajamaa fi jaalatamaa Abdii Ibraahim Oromoof Oromummaadhaaf Oromiyaadhaaf godhe maaliif dagatamee mata duree jettu gaa sagantaa jalqabne kutaa duraa taarraa asirratti goolabna yoo rabbiin fadhe ammoo walitti dachaanee bikka shabaab beektee hofoo irraa murisan. Beekte achirraa jalqabna gaa Abdii Ibraahim beekadhu hofoon isaa sanuu gatii guddaa qabdi jechuudha. Oromoo ta'e waan biraa dhiisaa hofoon isaa sanuu gatii guddaa qabdi. Wanni Saamsonaayitiin beektee inni bismillaa jee cabse sanuufiifuu gatii guddaa qaba. Ilmaanii fi beektee jireenya isaa facaasee deeme kun hundinuu gatii gurguddaa qaba. Duuba gaa meen ilaallaa jechuudha. Oromoon tun ni jirti waan jirtuu keessanuu amma booda wal argina konsartii adeeroodhaa irra naa deebii irraan hafnu isaniin jenna yoo haalli nu anjaa'e kallattiidhaanuu hawaasa keenya kan addunyaa gubbaa jirullee konsartii kana dabarsuudhaaf yaalii goona. Konsartiin kun gaa kaayyoo isaa kilillee obboleessi keenya nu ibsa jetta duraati. Inni nuu mul'achuu anni nuuniin jiraadha ta duraa kaayyoon duraa lammaffaa beektee waliin tollaadha. Waliin tollaadha yoo tokko naa taatanii ani san keessa bareedaadha wanni Abdii Ibraahim nuun jechaa jiru. Hawaasaan gatii gurguddaa keessa kafalee kuni akkanatti akka laayyootti beektee hoggaa beektee walitti qooxisu hoggaa akka laayyoo kanatti beektee wal firfirsu annatti hin tolu. Yoo tana dhiisuu baattan beektee aa'oo waraabessaa san keessatti hin deebi'adhaadha. Achiitu irra naawoo jechaa jira adeeroo abdiini
kanaafuu gaa hawaasni keenyallee guyyaa san odoo kabahaa dhihaa kaabaa kibbaan jenne dhuftanii gaa beetee waltajjii isaa sanillee miidhagsitanii fi abdii keenyaallee nagaa nu gaafattanii nu galatoonfattanii akka gaa afee wanni sagantaa sanatti argamtaniif kabajaa guddaa isan gaafanna. Ijoollee tana yaaddeellee yoo rabbiin fade isaanillee ni afeerraani asumaanuu shabboo jaasawaati ijoolleen sanillee haa dhuftu konsertii booda isaanillee ni gaafanna jechuudha galata guddaa qaban. Mataan isaanii haa bulu gaa asumaanuu yoo maqaa isaanii dha'uun siimijaa illee maqaa nuudha jechuudha maaliif beetee subhanaa yaadachuun isaanii fiifu hammam takka beetee ijoolleen tunuu ijoollee lafee barbaadan ta'uu ni barsiifti jechuudha. Yaa tokko mucaan maqaan isaa tokko Naasir Abdullaati tokko Obsaa Siraajii ijoolleen gara dubartootaatti illee warreen deeggarsa sochii barbaachisu godhaa jiru tuulaadhaati ammaaf warri gartee qabxii tana lafaa kaasee konsertiin si uumamu qabaa warreen jaan ayyaamaas nama irra bilbilee erwee hundi keessanuu galata qabdanii jechuudha. Hundi keessanuu deebinee iyyaafannee rabbiin fadhee horee waan kana qindeessitallee galatoonfachuu barbaanna. Artistoonni Abdii Ibraahimiin gaa waltajjii san gubbatti argamuu deemsanillee Faaxii Anniyyaadhaatiin hangafee lakkoofsi keessan hedduudha. Kaaboo waliin toltaniiti baga waliin nu jiraattanii saniin jenna meettiidha hundi keessanuu gaa hunda maqaa dhahee hin danda'u gaa hunda keessanuu baga nu jiraattan jenna. Ayyee gara keeyyan xumuran ballama keenya katti aanu irratti wala gara abdii keenya gara keeyyan anilleen gara toomi ulfaadhu shabboo miidiyaa maqaa shabboo miidiyaatiin ulfaadhuun si jagamee ayyee gaa ilmaan ayyaa harkaa jirtan artistii keenya kabajabaaf jaalatamaa Abdii Ibraahimii taarraa tanagaa kutaa duraati nurraa guddifadhaa kutaatti aantu nama walitti dhufnutti hedduu isan jaalanna nagaa waaqa keessa turaatanke